yeroo buufattan jechuudha. Haala kanaan banattan fakkeenyaaf feesbuukii warri banuu barbaadan feesbuukiidhaanis akkasuma googiliidhaan akkasuma lakkoofsa bilbilaatiinis banachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani googiliidhaan banuu barbaada amma namni hedduun googiliidhaan fayyadamu waan ta'eef waan onlaayinaa kana googiliidhaan haa kunoo haala kanaan fida laa suuraa keessan irra godhattan googilii irra yeroo gootan jechuudha. Suuraa keessan takkaffaarratti irra godhattan ol harkiftan suuraa teessan ta barbaadan san irra godhachuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tana yookaan waan mallattoo yuutuubii tanarra kaaya makkoruudhaaf akkanattiin suuraa kanarra kaaya. Suuraa irra godheetiin jira. Argitanii maqaa kana niin sirreeffadha. Maqaan seeraan barraa'ee hin jiru. Maqaa kiyya akkanattiin sirreeffadha. Ayyee gammee godheetumaan dhiisa. Umrii tiyya niin sirreeffadha. Fakkeenyaaf umrii tiyya ayyee akkanattiin umrii tiyya guyyaan barbaadee fi ji'aan barbaade san irratti sirreeffadha. Koonfalme godha. Deebi'a biyyaan filadha. Lafa duwwaa tanatti biyyaan keessa jiraadhu. Biyyan sila lookashiin isaa bakka sanatti hin dogoggoranaa garuu yoo biyya biraa gootan yeroo isin ol seentan lookashiinuma biyya saniitu isin dhufa malee kan biyya keessanii isin hin dhufu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan lakkoofsa Itoophiyaatiin godhatti lookashiin Itoophiyaatiin godhatti biyya biraas yoo jiraatte lookashiin Itoophiyaa godhatte yeroo ol seentu lookashiina kanarra gisee ol seentu Itoophiyumaatu sii dhufaa jechuudha jalqabarratti asirratti hin gattu qabu. Itoophiyaa hayyee biyya filadhe kan ammaas bakki guddaan bakki isin irraa wanta jechuu qabdan isa kanala isa kana meelii fi feemeelii yeroo bantan jechuu kana man dogoggorina. Fakkeenyaaf midhaan kafaltii qaba meeliidhaan kafaltii tokko hin qabu. Fakkeenyaaf waan tokko ittiin babbanachuu geemii ittiin taphachuu kana malee kafaltii hin qabu. Yoo kafaltii hin barbaadu geemii fi kana nama ittiin taphachuu nama wajjin ittiin taphachuu akkanatti giiftumaa fi kana haa argadhu. Karuma namaatirraa fi karuma geemiitirraa argadhu dhaabbanni naan kafalanii jettee isa kanaan banatta. Kan dhaabbanni see kafalu garuu dubartiidhaani. Fakkeenyaaf dubartiidhaan yoo bante ishaaraa dubartii galchitee yoo bante ifii keetiifis seenuu dandeessa. Lakkuma leevilli kee ol guddatuun isaanis si qixaaxu dhaaban. Fakkeenyaaf ishaaraa nama biraa galchitee deebitee ati laayifii seenuun dhoorgaadha waan ta'eef guyyoota muraasaaf si qixaaxuu danda'a yookaan si qixaaxuu dhabuu danda'a. Anammoo ofii kiyyaaf dhiiraanin banadhee dubartiidhaanin banadhee kan dhiiraa dhiisee kan dubartiitiin banadhee ofii kiyyaan qammaa laayifii seenu jira. Dheengaddaa takka qofa naqi taate booda kana jechuudha erga leevilii kiyya guddifadhee booda naqi taate waan naqi taateef hin beekne garuu guyyaa keessaa waan na argee naqi taateef kanaaf feemeeliidhaan banattanii jechuudha. Feemeelii irratti gattu kee haala kanaan bana. Haala kanaan lookashiin Itoophiyaa akkana sii fide lookashiin Itoophiyaa gootan gisee dura bantan Itoophiyaadhaatu isinii dhufaa jechuudha. Amma asirratti as baata. Fakkeenyaaf nama tokko fooloo gooteen jirtu amma asirratti ID kiyya barreessita. ID kiyya jechuudha. Laalaa kunoo 22 79 53 9 sarchi goota. Akkana sii dhufa. Maqaan kiyya gisee akkana sii dhufe irra gattuu hidha. Of online jaami fooloo godhatta. Fooloo mallattoo isa tanaan fooloo godhatta. Fooloo godhee amma gisee natti deebi'e manni kiyya dhufee jira. Amma kanattiin laa akkana manni kiyya dhufee jira jechuudha. Irratti hin gattu. Ana of online jiraadhus manni kiyya ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa waan hin jiruuf gad dhufa. Giseen dhufee as keessa teessoon barbaadee irra gattaa hin dandeenye. Teessoon tun duwwaa jirti. Nakasti gootu waan san bira dabarta teessoon tun duwwaa jirti. Garuu tan kafaltii rannaa kafalu teessoo tan osoo hin taane teessoo olii sani. Fakkeenyaaf asirra yoo ta'e giiftii namoonni kun argachaa jiran kan argatta. Amma namni kun 144 taa'u jira. 263 taa'u jira. Ani immoo 73 taa'u jira. Akkanuma namoonni kun hundi akkana tattaa'anii jiran irra gattu qadheeti. Nikesti gootanii mara deebitan seeneetiin jira. Amma irraa hin deebi'a asirraa. Akkaataa itti fayyadamu isaatiin isin ibsu deemama kanaan booda. Takkaffaarratti pooyintiin kiyya 0, kooyiniin kiyya 0. Lamaan isaatu 0dha. Kan kafaltii sii ta'u kami isa kana. Isa pooyintii jedhu kana. Inni kun 100 gaafa guute
kuma dhibba gaafa guute gurgurachuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani mataan kiyya ni bita anis sirraa bitachuu ni danda'a. Kuma dhibba guuttachuudhaaf akkamittiin kuma dhibba guuttadhaa yoo jette kiiwordii kanarra seentala. Kiiwordii kajoo kanarra asirra gattuu hidha. Ni bana. Amma meeqa jala deeli laayifii kuma takka jala. Deeli laayifii kuma takka kannu kanna laayifii sa'a takka yoo teessee kuma takka sii kannaa jechuudha. Ammoo saala mayoo teessu kuma lama jaalatti ammoo akkaawuntii kana ani akkaawuntii biraa bilbila kana keessa banee waan hin jiruuf kennaa kana waan hin fudhadhee jiruuf isiniif guyyaa jalqaba sa'aatii lama kuma shan isinii kannaa jechuudha. Jalqaba irratti kumni shan doolaara kudhanii jechuudha. Akkasuma kafartiin isaa ol guddifachuu dandeessa. Fakkeenyaaf laa kuma dhibbaa shantam ja'a bakka sanatti kuma dhibbaa shantam ja'a. Kuma dhibbaa shantamii san akkana mana kiyyaara jirtan kuma torbaatamii sadiitu mana kiyyaara jiraami. Akkasitti namni alaabaa waan gurguddoo yoo sii kenne fakkeenyaaf ati dhibba guuttee yoo jijjiirte nama wajjin wal jijjiirte kuma sadii sa'aatii lama sii kannaa jechuudha. Kuma takkaa kanarraa darbee jechuudha. Kabadhaasa san guyyuma sadii isinii kanna malee yeroo hundaaf ittiin fufu jechuudha. Akkasumatti ammaas kuma shan irra kuma shan seenuudhaaf kuma dhibba sadii si gaafataa jechuudha. Barbaaddu itti bittee yoo kana guddifadhee leebila kiyyaas guddifadhaa jette itti bittee kuma dhibba sadii kuma dhibba shan bittaa fakkeenyaaf kuma dhibba shan yoo bitte kuma dhibba shaniin kuma shan seentaa jechuudha. Leebiliin keessa akkasuma dhorkutaa jechuudha. Yoo si barbaachise jechuudha akkasi guddifachuu dandeessaa jechuudha. As darbe ammas kuma sagal irra yoo seenuudhaaf meeqa si gaafata kuma dhibba sagal si gaafata. Kuma dhibba sagal si gaafata amma kuma sagal irra seenuudhaaf akkasuma kuma kudha lamaa jira akkasuma kuma kudha saddeet jira kuma kudha saddeet seenuudhaaf miliyoona lama si gaafata. Akkanuma deema jechuudha. Hanga guyyaadhaan kuma torbaatam sa'aatii afur see kan nuti deemaa jechuudha. Wanni ati fudhachuu qabdu amma har'a erga appilikeeshinii kana banatte goo laayifiin jaalamma goo laayifii ishaaraa kannitamma ishaaraa suuraa nama barbaaddee san keessa suuraa san gisee keessa istaarti goota nama san fuutee fuula galchita fuula nama sanii keessa galchita. Namni san fuula isaa kana garagalchee gamana garagalee gamas garagalee fuula san raayitii sitti dhawa. Namni suuraa galchite tun nama kanaa jee fuula mirkaneessaa jechuudha. Obboos raayitii sii dhawa yeroo raayitii sii dhee ammas deebitee suuraa si gaafata suuruma kana deebistee itti galchita sanbooda goo laayifii jee laayifii seentaa jechuudha. Gisee akkasii ishaaraa galchite jechuudha. Akkasitti laayifii seenta. Laayifii sanirra sa'a takka teessaa jechuudha. Sa'a takkaan tun tariiwardii kana keessa jirtu tana daqiiqaa 60 kana jechuudha. Zeeroo irra 60 jiru daqiiqaa 60 yeroo teesse riisiivii siin jetti riisiivii gootaa jechuudha. Riisiivii yeroo goote as keessa sii seenaa jechuudha. Kuma wanta zeeroo bakka zeeroo tana sii dabalamaa jechuudha. Bakka kana laallatta miiseejiin siif dhufti. Takkaffaa kana fudhatta guyyatti jechuudha. Guyyatti takkaffaa kana fudhatta. Lamaffaan amma shan naan jaanaan anaan shan jaa silkii kana keessatti waaniin kabiraatiin 800 fudhachuu jiruuf akkaawuntii kanaan shan naan jaa. Isin ammoo 800 isiniin jaa. Isin guyyaa jalqabaatiif lameenuu isiniif kanna booda addaan kutuu danda'a. Lameenuu isiniif kanna lameenuu sa'aatii daqiiqaa 120 eessatti hojjettan kana mana kiyyatti hojjettan. Fakkeenyaaf mana kiyya yeroo dhuftan mana kana kiyya yeroo dhuftan laa teessoo sanirra teessan laa teessoon sunii fi teessoon tun garaagara karaa garaagara qabdii argattanii teessoon san akka daaba wayiiti. Teessoon tun ammoo dukkanoitu wayiiti. Teessoo tanarra sa'a lama yoo teesse 800 san dhumatteeti riisiivii godhattaa jecha. Riisiivii yeroo godhatte poo'intii san sii taati jechuudha. Eksiin irraa deebi'a. Poo'intii tana sii taati jechuudha. Poo'intii tana yeroo sii taate isii tana kuma dhibbaa san gurgurattaa jechuudha qarshitti. Isiin kuma dhibbaa guuttachuudhaaf lameen kana fudhattee kuma 800 fi kuma shanii san taaskee sanduuqa kana fa'aa baaftalaa sanduuqa yoo isin mul'achaa jiraate viidiyoo waraabaa jira malee ani argaa hin jiru. Viidiyoon kun yoo isin mul'achuu baate haalaan isin ibsu kanaaf isinii galuu danda'a. Fakkeenyaaf teessoo irratti hojjetta kana jechaanuu isiniif galaa jechuudha yeroo appilikeeshinii kana buuftan. Kanaaf sanduuqa tokkotu jira laa sanduuqa achi gubbaa lakkaa jiru san sanduuqa san 00 gisee ta'e dhadhooitti akka isaa baafta 400 sii kanna guyyatti. Sanduuqni san koo'ina sii kanna koo'inuma isuma silaa pooyintii duraa kana isuma kana kuma dhibba guuttee garana jijjiirachuudhaafis teessa yoo jijjiirachuu barbaadde jechuudha yoo gurgurachuudhaaf leebila kiyyaan guddifadha jettee yaadde isa kana garana deebistee jijjiirta isa kana ammaa keessaa harkatta sanduuqa san keessaa harkatta jechuudha. Sanduuqa san keessaa guyyatti 400 sii kanna guyyatti jechuu guyya kana qalbiin dhaggeeffadhaa viidiyoo kanaan booda irra hin deebi'u. Guyyatti galgala isaa takkarraa hanga galgala biroo isaa takkaatti waan dhaabbatichi sii kannu kana guututti irraa fudhachuu qabda. Kana fudhattee san booda bakka barbaadde deemuu dandeessaa jechuudha. Asirra appilikeeshiniin kun appilikeeshinii biraatiin adda maaliif saantima amma kanaaf si kannuun isaa waan guddaadha yeroo ammaa kana keessatti
Kanaaf kanarraa funaanta inni biraa as dhuftala maa ejensi kajoo kana maa ejensi kajoo kana dhufta maa ejensi kanarratti ID kiyyee jechuudha. Mana kiyya karaa ifa sarchi gootee ni dhufte san kiyya akkana gadhiitan fakkeenyaaf mana kiyya irra dheeyxaniitis fudhachuu dandeessan asirraa laa foolooyii keessan keessa asirraa fudhachuu dandeessan fakkeenyaaf asirra ni jira kunoo 22 79 53 duwwaa 9 ID kana bakka tana laa mallattoo koobbii fakkaatu tana achitti hidhanii koobbii godhatanii ID kana as deemtan. Fakkeenyaaf lakkoofsaan lafa qabachuu dandeessan ammaan afaaniin anjoo kanattu asirra gattuu hidhan maa ejensi kajoo kanarra gattuu hidhan maa ejensi kajoo kanarra gattuu hidhan san booda piliis inter ejenti kajoo kanarratti gattuu hidhan lakkoofsa akkanattu irra barreeffachuu dandeessanii jechuudha. 22 haya ammatti barreessanii kuno piliis inter ejenti ID jee maqaa fi ID mirkaneeffattaa jechuudha. Piliis inter ejenti jettaan koonfarmi goota. Congratulations jaa jechuudha. Walii irraa deebitan baak dhumaan irraa deebitanii jechuudha. San booda mana kiyya dhuftan mana kiyya gisee dhuftan na dubbistan. Fakkeenyaaf anasiin jiraami akkaawuntii manni bana jira laa manni bana jira keessaan hainaan jettan nama akkanaati ID galmaayetiin jira akkanaan aan jettanii yeroo mana deebu yeroon akkaawuntii kanarra deebu admiinii isiniifin kannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf anamma admiiniin qabu amma akkaawuntii kanaan admiiniin qabu yoon seene namni na darbee na baasa ammoo akka isin hin baafneef admiiniin isinii kannaa jechuudha. Teessoo teessan hojjettanii gaambulii yoo jiraatte gaambulii fudhattanii akkasitti nama wal bartanii nama wajjin fataa jettanii jechuudha. Akkanaan inni biraa inni isinii mudagadde mallattoo tanarra awuz bakka jettu tana awuzii tanarra gattuu hixanii awuzii tanarra yeroo gattuu hixan fees bakka jettu tanarra gattuu hixan laa raayitii tanatu isinii dhawa seeraan jechuudha. Veerifaayitii yeroo gootan yeroo fuula keessan fuula nama silaa dubartii san galchitanii veerifaayi gootan isiin tun raayitii taatee jirti jechuudha. Tuni raayitii taatee jirti kana mirkaneeffatan as deebitan lakkoofsa bilbilaa itti galchitan bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitan lakkoofsa tokko kana galchee geet kajoo kanatu hixan geet kajoo kana amma lakkoofsa galchee jechuudha. Amma inuma mokkoree lakkoofsa galchee geet kajoo kana gisee hixan amma koodii as dura jirtu sana fiddanii bakka tana galchitan 26 56 amma kanatti galchee koonfarmi gootan miiseejiin lakkoofsa sanarra galtii jechuudha. Lakkoofsa amma asirra barreessa kana lakkoofsa sanarra miiseejiin galtii miiseejii san fuutaniiti bakka kana galchitan kanas veerifaayi gootanii jechuudha. Booda feesbuuka san yookaan googilii bantanii san yoo badees lakkoofsa kanaan argachuu ni dandeessan akkaawuntii keessan. Kanaaf akkanatti fayyadamtan waan isin dhibe waliin jirra namoota invite godhuudhaan nama gara kanatti afeeraa viidiyoon inviteedha yuutuubii irra ni jirti. Yuutuubii kiyyarra seentanii viidiyoo akkaataatti invaayitii nama gara yuutuubii gara appii kanaatti afeertanii kafaltii ittiin argattan viidiyoo waraabeetiin jira. Viidiyoo sanarratti gattuuttanii viidiyoo san laaluu dandeessanii. Yuutuubii keenya immoo liinkii yuutuubii kanaa sheer gootanii laayik gootanii yaada keessan as jalattis nu barreessuus hin dagatinaan isin jaa viidiyoon tanaadha akkaataa invaayitii viidiyoo tanaadha asirra laaltanii asirra laaltanii hubachuu dandeessanii isin jaa kanaaf galatooma.